Hordoftootaaf jaalattoota maatii chaanelii keenya kan taatan hundumti keessan akkam jirtu nageenyi badhaadhaa isiniin jecha. Egaan akkuma beekamu koorsii akkaawuntiingii keessatti fudhatamu waliin jalqabnee turre isas principle of accounting waan waliin ilaallee xumurree jirra natti fakkaata. Egaan amma immoo fundamental of accounting tu waliin eegallee jirra. Isas paartii darbe keessatti inventory maal akka ta'e waliin ilaalaa turre jechuudha. Achuma keessatti inventory cost method kan jedhu kaasuuf jaallee isa keessaas specific identification method kan jedhu waliin ilaallee kutaarraa kana keessatti immoo cost flow assumption method kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Egaan maatii chaanelii keenya kan hin taane subscribe bakka jedhu tuquun subscribe gochuun maatii chaanelii keenyaa ta'asiniin jenna. Akkasuma hiriyoota keessan biraan warreen geenyee fi share gochuun biraan ga'uu indagatiin asiniin jenna. An kan sin duukaa jiru obboleessa keessan Galaanaa Daffaaru Yuunivarsiitii Finfinnee irraatti jechuudha. Mee gamanumaan mata duree keenya har'aa keenatti haa ceenu. Innis cost flow assumption kan jedhudha. Sana jalaa kutaarraa kana keessatti predict inventory sistemii jalatti maal akka fakkaatu waliin ilaalle, kutaa itti aanu keessatti immoo perpetually jalatti immoo akkamitti akka FIFO fi first average cost method akkamitti akka fayyadamnu waliin ilaalla jechuudha. Gamanumaan mee haa eegallu. Innis cost flow assumption akka actual physical flow of goods sana son taane cost flow assumption dha. Akkamitti akka costiin sun flow ta'u irratti hundaa'eetidha kan inni cost of goods sold baasu. Akkasuma ending inventory keenya kan nuyi calculate ittiin goonu jechuudha. Kanuma keessaa cost flow assumption kuni assumes jedha the flow of cost that may be related to the physical flow of goods jedha. Specific identification related to actual flow of goods jenneerra inni kun garuu akkana miti jechuudha. Assumption kana jala sadiitu jira ture. FIFO kan jennu average cost fi LIFO kan jennu jechuudha. LIFOni IFRS keessatti hin hojjetu jechuudha. American GAAP keessatti qofaadha kan hin hojjetu. Kanaaf as jalatti hin hojjenne. Maaliif kalkulamiin ittiin nuyi fudhachaa jirru IFRS tiin waan ta'eef FIFO fi average cost qofaa ilaallaa jechuudha. So cost flow assumption kana jalatti FIFO maalidha kan jedhu, average cost method maalidha kan jedhu mee waliin haa ilaallu. FIFO kan jedhu yookiis kan jennu the FIFO method assumes that the earliest good purchased are first to be sold jedha. Early good purchased yookiin commodity yookiin meeshaan jalqaba bitame maal ta'uu qaba jedha. Akka assumption kanaatti jalqaba gurguramuu qaba jedheet assume godha FIFO jalatti jechuudha. FIFO jalatti akka kanaatti kan nuyi assume goonu jechuudha. Kana jechuun cost of goods sold kan nuyi assign goonu maalidha? Early good purchased dha jechuudha. Ending inventory jalatto kani dhumarra bitaman jechuudha. Kana bifa kanaani kan inni assume godhu jechuudha. FIFOn kan inni assume godhu first in first out jedha. Maqaan isaa qoftiyyuu of ibsaa jechuudha. Jalqaba kan seen jalqaba bahaa jedheeti of ibsaa jechuudha. Cost of good earliest good purchased are first to be recognized as the cost of goods sold jedha. Kana assume godha FIFOn. Average cost methodin garuu akkana miti. Maalidha? Total good available for sale baafate isaa booddee total unit cost fi ni hiraa jechuudha. Inni first in first out jalqaba bahe jalqaba gurgurame kan jedhu assume godhu jechuudha. Average cost garuu FIFOn first in first out dha jechuudha. Egaan fakkeenya tokko ilaallee predikii jalatti akkamitti akka hojjetamu waliin haa ilaallume. Isa dhufu keessatti perpetually waliin ilaalla waan ta'eef jechuudha. So
Fakkeenya kanaa ilaalu Rift Valley Electronics kan jedhu kana jechuudha. Beginning inventory meeqa qaba? 100 qaba. Unit costinsa 10 yeroo waliin baay'istan 1000 ta'a. Purchase ji'a sana keessa gaafa guyyaa 4 meeqa bite jechuudha. Unity 200 bite. Unit costing shio meeqa 11 yeroo waliin baay'istan total cost 2200. Achuma gaafa 8 meeqa hammam purchase godhe unity meeqa 300 meeqaan unit costing shio 12 yeroo waliin baay'istan 3600. Purchasing gaafa 11 irra jiru immoo 400 unity dha. Unit costing shio 13 yeroo waliin baay'istan 5200 siniif ta'a. Isaa booddee predikii jalatti maalidha jenneerraa predikii jalatti dhuma accounting predii irratti count gochuun yookiis lakkaa'uun maal adda baasa cost of goods sold fi ending inventory kan hin adda baasu jechuudha. Amma maal godhaa dhuma accounting predii irratti lakkaa'eeti beginning inventory hamma of harkaa qabu ida'uu jedha purchase jedha cost of good available for sale argataa jechuudha. Isaa booddee cost of good available for sale erga argate ending inventory yookiin hamma harkatti hafe sana irraa hir'isetti cost of goods sold argata. Amma lakkaa'eeti jechuudha. Kaampaaniin kuni maal argate jechuudha? Unitiin 550 gurguramaniiru jedha. Isaa booddee 450tu harkatti hafe jedha. December 31 kanarratti jechuudha. So kana FIFO jalatti akkamitti cost of goods sold fi ending inventory asirraa arganneerra cost of goods sold akkamitti akka hojjennu waliin ilaallaa jechuudha. Akkuma jenne FIFO'n first in first out jedhaa jennu. Earliest good purchased is first to be assigned to cost of goods sold jenneerra. Kan jalqaba gale jalqaba baha jenneeti. Amma gaa 550tu gurgurame erga jenne unity 500 sun kan cost of goods sold itti assign goonu warra jalqaba bitamanii jechuudha. Amma jalqaba beginning inventory meeqa qabna? 100 qabna. Ittaansee kan bitame 200tu bitame. Ittaansee 300 ittaansee 400 jechuudha. Kanatu bitame erga jenne kan jalqaba assign ta'uu qabu 100 kana jechuudha. Cost of goods sold jechuudha. Ittaansee 200 kana. 550 immoo waan ta'eefi cost of unity nuyi gurgurree ishee kanarraa meeqa qofaa fudhanna jechuudha. Ishee gaafa 8 purchase goone kanarraa 250 qofaa fudhanna jechuudha. 50ni unitiin 50ni guyyaa kana bitame ending inventory jalatti ramadamuu qaba. So maal goona 100 jenna baay'isuu 10 jenna. Unit costing ishee 10 waan taateef isheen 1000 nuuf dhufti. Isaa booddee itti aansinee maal goona 200 kanaan baay'isna. 200 baay'isuu meeqa? Unit costing ishee 11 jechuudha. Cost of goods sold keenya argachuuf jechuudha. Itti aansinee ishee kanarraa 250 qofaa fudhanna. 550 akka nuuf ta'uuf jechuudha. 250 baay'isuu 12 jettu meeqa? Yeroo baay'istanii 250 baay'isuu 12 meeqa? 3000 jechuudha. 1,000 ida'uu 2,200 ida'uu 3,000 meeqa nuuf dhufa? 6,200 nuuf dhufa jechuudha. Cost of goods sold keenya. Akkamitti? Early good purchased first to be assigned to cost of goods sold jenneerra waan ta'eef jechuudha. 100 dura assign itti goona. Itti aansinee next purchase jechuudha. 200 unit costing ishee 11 jenne itti aansinee ishee 300 kanarraa 250 qofaa fudhanna. Ishee 12 yeroo baay'isnu 3,000 nuuf dhufti. Yeroo walitti daanu 6,200 nuuf ta'a jechuudha. Kara biraa immoo maal gootu 450 kana qabdu jechuudha. Amma ending inventory unity 450tu harkatti hafee jennee dubbanneerra. Karaa biraa barbaaduuf haala salphaan jechuudha. Jalqaba maal goona? 400 isheen dhumaa kun kanatu ending inventory assign ta'uu qaba. Ishee dhumarra bitamteetu jechuudha. So 400 baay'isuu 13 kana
yeroo waliin baay'isnu meeqa 5,200 nuuf ta'a. Ishee kanarraa immoo 50 fudhanna. 450 waan ta'eef jechuudha. Ishee gara dhumaarraa bitamte kana jechuudha. Isheerraa 50 gaafa fudhannu 50 baay'isu 12 meeqa 600 nuuf taati jechuudha. Yeroo walitti daanu meeqa 508 dhiifama. Isaa booddee cost of good available for sale qabna. Kana immoo akkamitti arganne beginning inventory plus purchase jenna. Beginning inventory keenya 1,000 qabna. Purchasein bara sana keessaa immoo meeqa 2,200 3,600 5,200 kanneen walitti daanee meeqa nuuf dhufa cost of good available for sale keenya 12,000 nuuf dhufee jechuudha. Isaa booddee cost of good available for sale keenyarraa ending inventory gaafa hir'isnu ending inventory asitti 5,800 arganneerra. Ishee gaafa hir'isnu meeqa arganna 6,200 cost of good sold keenya argannaa jechuudha. Bifa kanaan assign goonaa jechuudha. FIFO jalatti bifa kanaan assign goonaa. FIFO ta'e predikiidha inumaayyuu kana yaadachuu qabdu. Inni kabiraan maalidha average cost kan jennu jechuudha. Average costiin garuu maalidha maaliin godhu jechuudha. Hunduma isaanii first in first out jedha osoo hin taane hunduma isaaniif average baasa. Jalqaba bitame dhumarra bitame kan jedhu osoo addan baasiini hunduma isaanii weighted average basis kan inni unit cost ishee barbaadu jechuudha. Under this method jedha the allocation of cost of good available for sale is made on basis of weighted average unit cost incurred jedha. So the formula and the sample computation of average unit cost is that cost of good available for sale akkuma dura calculate goone meeqadha 12,000 jenne. Isaa booddee maal goona total unit available for sale yookiis total unitiin keenya meeqadha asii walitti daanee jechuudha. Asii meeqa walitti daaneera 1,000 arganneera. 100 ida'uu 200 300 ida'uu 400 kana meeqa arganne 1,000 unitiin nuyi of harkaa qabnu jechuudha gurgurtaa fi isaa booddee average isaanii baasna hunduma isaaniif jechuudha. Hunduma isaaniif average isaanii baafna. Gaafa baasnu meeqa nuuf ta'a 12 nuuf ta'a. 12,000 yeroo 1,000 veroottan 12 argattanii jechuudha. Sanaa booddee maal gootu unitiin gurgurame meeqa jedheera 550 jedheera. Kan nu harkatti hafe 450 jedheera. Isaa booddee unit costiin keenya 12 arganneerra 12 jettu baay'isuu meeqa 550 jettu jechuudha. Karaa biraa immoo maal gootu 450 baay'isuu 12 jettanii ending inventory keessan argattanii isaa booddee cost of good available for sale irraa hir'isuu dandeessu jechuudha. Amma asirraa unit cost arganneera sirriitti sin hubachiisuuf jechuudha. 450 baay'isuu 12 jechuun 5,400 jechuudha. 5,400 cost of good available for sale keenya 12,000 asirraa walitti daanii arganneerra waan ta'eef jechuudha. Ending inventory keenya asii arganneerra 450 hir'isuu baay'isuu 12 jechuudha. 540 jechuudha. Isaa booddee cost of good available for sale minus ending inventory keessan meeqa siniif ta'a jechuudha. 6,600 siniif ta'a jechuudha. Karaa biraa immoo 550 baay'isuu 12 yoo waliin baay'istan meeqa siniif dhufa 6,600 siniif dhufa jechuudha. Bifa kanaan hojjettu jechuudha. Predikii jalatti kana yoo nu ga'ee kutaa ittaanu keessatti maal hojjenna jechuudha. Perpetually jalatti akkamitti FIFO hojjenna akkamitti average method fayyadamnee hojjenna kan jedhu waliin ilaalla. Nagaan tura horaa bulaa.